namuun godina shawaa keessatti waan taa'amanii beektanii jechuudha. Fannoon namoota 22 jeeftee jira kun 21 jeeftee jira kun nama 12 jeeftee jira. Taateen kun jechuudha waan namoota hedduu ajaa'ibsee jiru. Anis oduu waan kanaa irratti waan qoradhee ifa baasee jirutu jira. Yeroo Oromiyaa keessatti jechaan waan barameetis jiru waan namoota beekudha. Garuu kan barana irra caalaa kan ta'e kana baranaa fi irraas tokko hin wanni wallagatti ta'e irraa gadi deebi'eetu taate uummanni keenya immoo garuu waan jijjiiramaa takka tan qabanis hin jiru. Garuu immoo namni ajjeefame hangas ta'e namni ajjeefame maarree dabaluutti ajjeefame maarree ajjeefame tarkaanfii fannoo fudhatu uummanni keenya fudhachuu ni danda'a. If duuba deebi'anii irraa immoo garuu maarree guyyuu maarree diyeetan yoo irraa dhaabbata wayya maaliif kan tokkos maarree hima baluu samgas ajjeese maarree ajjeese fannoon ibiddi garaagarummaa hin qabnu isin galte. Yoo fannoon ibidda qabu isinis ibidda qabna waan ta'eef ibidda waan ta'eef namoota ni deema. Kana qofa osoo hin taane egaa hiriiraatu jira hiriira guyyaa kaleessaas deemamaa ta'e maalirraa hiriira jechuudha. Hiriira yuunivarsiitii takka qofa irraa bahan yuunivarsiitii takkittiin bichaan gadi baatee hiriiraatu jira akkanaati hiriira ba'a maarree baay'ee maaligaa hiriira yuunivarsiitiin takka mataa isiitii baate jechuudha. Fakkeenyaaf yuunivarsiitiin Amboodhaa bichitiin hiriira ba'u faayidaa takka hin qabdu yuunivarsiitii qofaaf miti gaafa jechuudha. Amma dura fannoon nama mataa irraa murtee wanni godhaa turte namuu caljaaniiti itti eegan turan jechuudha. Gaafa sun hiriira sun kan dirqiin namni itti gadi baasu gaafa hiriira baay'ee malee namni gadi hin baane sodaa garuu fannoon gaa sodaa tokko ta'e halkan jechuudha eegattee nama akkasitti bakka eegattee tirashan tokkoon immoo hiriira yuunivarsiitii irratti biyee waliin Ummata Oromoodhaa ajjechaan saba keenya haa dhaabbatu. Ajjechaan ilmaan Oromoo haa dhaabbatu. Oromoon ajjeefamuu hin qabu. Du'uu hin qabu. Oromoon keessaa irratti buqqa'uu hin qabu. Oromoon daangaa isaa. Okay.